والله سجالة ربي بجتة والله سي قدين بيكو دبدانو لمسلا قرو سجالة والله خلاص بقى ناخو عربيتها جزيز عربنا ناخو أمانة كتير مالكيس قوتين كبني ستوابدي والله نتي ناسا وبيتا كيسان ناسا الفتا جالا لنا أبو تام سنة إبسو تنا چنا إبسو ركض دي ولين مويتي بلدي والله غني نتو في تاعت بيتا غبران دندي سانا وان غبراون دي يدوبتي كاي مجان ما هون اتكف نانزم ميدي مالي كيسايوتي هاسو كيسايوتي دبدو بقى جرانتي مالك كتئن بيكو هاني ماني ساتو نانغلو يرو توكو جالو مكان أيو لا دفاتي بريمتي يراني جالت لها تفاتي وان في مسيطات نمنون دين بيكا إسي جالتا يو برغو جال الإبساتشو ناركا بدي اتنا دبتا يريا مسيرا نور دبتا أتدفنا لا لوك والبشان كيس ترتتي غربا كان فيو باقي غدا أني توبيا غلون فلو إني كايرو رفون فلو أتباك إننا سنما بيجا ملنو ملايا سبقو كايرو دفو جدي كايرو دفو منو فتابنا دو جدي أكام زاغنا تجنجران دادين هاتي فاتينا مدان سباسون دندو كايرو تنا كيسا تكونو درين هندي من أفتاتي درين هندي سوقي أسيراتي في حفاظة دبراتي طيب أكاسي جوانو في أتما نمدان سباسون دندو سيغلي أتي واوند نما بيكودا نما وتونم نميديا راجل سيغل چنم سيغل چولت دبني واميك واوند يبرت تجرتات أتي في نور التدبل متني أكاسي تيجول يا ربي جراكي سلافي سجربي يسدفاي چول ور التدبل متني بر مجاني من مامبوسو مني واسنا من إسرائيل رواي كيف سوما كنا تسمي والله كنت برمالي بيتا أنا في النسر دا جالا لنو والجالا نجالا لما لك آتيمتي جالا لغاسا والجالا نيجا چودا أرغيتي تابولتي والجالا نيجا چودا غارو أما ونجرو تكو يو جراتي مالي نبيتا ونجدو هي فايسا جرو inni fageenya hagana narraa fagaatu jira anammoo fageenya hagana fagaatu kana jira fageenya kana keessatti fageenyi garuu jaalala hin daangessu inshallah garuu ammoo wanni jiru maali beetta aan biyya galuun barbaadu inni kaayiroo dhufuun fedhu kaayiroo makana iyyuu kootti yoo jedheeni mee kaayiroo tana rarraasee isa fidee waalaikum salaam warahmatullahi kati biddoo kaanaa dhufu kaayiroo makana iyyuu yeroo rarraaseetiin isa fideetiin jedhee me maal godheen jiraata bajaaji bitee harka kaa'uuf kaayiroo dirreen hundi oromoo yoo xiqqaate miliyoonni 50 yoo as keessa jiraate miliyoonni 40 kan bajaaji bitatee bajaaji qabu jechuudha siif galee dukkaana bita yoo jedheetiin jedhe dukkaana jechuudha oromoo miliyoona 50 as keessa jiru keessa yookaan ammoo miliyoonni 10 as keessa jiru keessa miliyoonni 8 kan dukkaana banatee qabu biyya kana keessa tosoo waan barbaade hojjetee yuwanni inni onna jedhu tokko hin jiru ta'e ammas biyyiti kun biyya namaa taatu miti biyya mataa namaa nyaattee mataa namaa galabbattee jireenya nama harkaa balleessitu mee yoo argite ana yeroo kuweetiitiif ana yeroo kaayiroo gorbida yoo laalte waaqaa lafa jechuu argitee miira kan kee hunda si hatti maqaa hedduu si moggaafti argitee maqaa hedduu waa hedduu si moggaafti miira kan kee hunda si hatti jechuudha biyyiti kun gatii kana ta'eef ammoo jechuudha ammoo isaa sidee bakka ofiitti rakkadhu kanatti isa rakkisuu gatiin feeneef amma kana godhaadha faate Kanaadaa asimu korsiisu waan qabu si fidate achi booda achi yoo geetteette dalaydee isa fidatte Kanaadaa qarshii hin dhabne bar Kanaadaa qarshii hin dhabne biyya kamiyyuu nama dhabama malee qarshii hin dhabamtu. Waalaikum salaam. Abdi deebii mee maal jettaa asirratti abdii? Fakkeessumaan dubbanna sodaadhamu kana booda. Miskiin sagalee isaa badeera. Waan ofi? Wayyee. Anaa jiraatu sareeticha. Binaata inshallah dhawaatee ijaarsa. Na beektee dhaleeticha. Ndeetu ijaarsa jiru jedhe
Gabbuusi bultii na diigaa ati boontuu dhiira kaanii kan Bultii nama diiguu dhuftee gurbaa. ati dhiira kaanii kan gadi wannatti ruuqaa bultii na diigaa. Kana si bu'aa yeroo eenyu ati maal dubbatta mucaane. Maani bari sareetiya dhaleetiya ka jedhuun bari maazerii isiiti bari. Dhaleetiya maazerii bari waan maazerii isiin jisiin jettee waamtu isiin jedhaara baran isii yaadachiisuuf. Aadaa keessanitti immoo akkasuma jedhama bara. Ati aadaa keessanitti akkasuma jedhama jedhi dhiira arsii ofirraa eegila. Dhiira arsii ofirraa eege gaafan dhibamellee gaafan gaggabeellee dhiira arsii wallaa biyya fitin. Wallaa dhugaan siin jedha dhiira arsii gaafan laafee gaafan gaggabeellee dhiira arsii wallaa fiyyannaabiin. Osoo atin argin laalsi jala taaptaap nagooti. Waan ofii kun ka'ee dagadalii nu qotaa bulee goy. Taaptaabillee dagadalii qotaa bule. Mana doktoraatitti. Fugastiin seenu. Abbaate kun jaalalaa dhafaatee qabnaa nama wallaayaa sa'uu dadhabee muuziqaa feeraara barbaqqa waanuma hin godhu dhabe namni illee onni mana koo dhufe haadha faatee jaarsaa dhafaatee dhufe jedhama. Kanas mucaan rakkatee bara. Achiin gaafiin gaafadheen utuu danda'ameen taataa innaan wallaahi wabillaahi waan isin barbaadde ta'eef hin taadhe garuu isin dhumti ishiin jettiin aan jedhe. Okaa warra Kanaadaaf Ameerikaa kana barbaadde naan. Ati faatee. Ani maal itti godhadha Kanaadaaf Ameerikaa ani Kanaadaaf Ameerikaa wanni itti godhadhu hin jiru haa ta'u garuu oma fedhallee yoo ta'eetiin jedhee oma fedhallee yoo ta'ee jireenya durii san irraa jijjiiramuu fedha beektaa maqama namaatiif onamma asii galee biyyatti isatti heerumee jireenya mataa garuu kaa'amee yoomati ilaalte jechuudha boontu maqama namaatiifu kaayiroo dhattee haalli itti ta'uu dhabee jennaan achi kaatee kun ama biyya galtee akkana ta'aarti maqama kiyyaafu maqama maatii kiyyaatiif hin ta'u beektaa. Amshir amma bakka dingaanii obsa barbaachisa. Kanumaafuu anamma Kanaadama deemee Koi Kanada kana marti koi Kanada hoy to Australia jira America jira koi Kanada kana waatu jira betta ti Kanada jecha jedhu kana faani bufachuu didde. Kuno kana fi barre bultii namaa keessa galanii ibidda afuufan mana namaa seeranii ibidda afuufan. Anamma laali maasii jechuu barbaada betta boontuutiya. Anamma hanga hunnatiyaatiin jechuudha akkuma hunnatiyaatiin akkuma godhe. Me waa hundaafuu yoo waan isaan jedhee rooyitti jira waan ta'eef mee keessa mari'annaa asirra gurra nu dhagaye. Waan ofii osoo namni akkaan si arge sanis si arge namni tokkochi biyya kanan teetti ture adaa waan ofii tanaan durfa qopheeka ture beektaa wanto. Amma kunoo bultiin na deeggamu. Guyyaa ho'i akkanumatti kama kunoo makiinaa seenaatti argee jedhu dhugaa rabbii miirri isii irraa nama qabu jechuu arsii taatee malee kutaa biraa taatee qofa ishiin beekini. Amma ani fuudhee waa'ee haadha faatee magaalatti jechuudha dhiirtaadha faatee fuute Wallahi nama dhafaatee fuudhee uksoon billaa eebba qaba. in barsiifti kala jireenya kan kee hunda beeku. Waa hunda argata wanni inni dhabee jiru. Dhiiratu fuudha malee moo dhiira zimmedes dhiira suuree Ati immoo haadha faatee bira seettee akkana jedhin kan ammaa achuma jirtaa miti kaayiroo jirta. Naguu ka jedhu kun. Wanti asaadii si amman talasii kana dubbaddu jiraan sodaata jetteetem sayyuu sii ta'anii. Keessattuu paaspoortii si gaafata. Ganni moo ganni wallahi nama meeqa tarraa qabamee anattuu natti mate warabban kaaba garuu Habiibti ati sayyuu koo jedhini si dhala. meeqatu talli kun intala safuu qabdudha rabbumaa jedhinaan jedhan noolee abdeedhee wallahi. Waa'ee namaa dhiisiti waa'ee keeti akkoos. Qabdi ka jaarsa qabdi wallahi jaarsa qabdi malee silaasii kan dubbadha Khalid. Ati kan jaarsa Jiru kana kottu biyya dhiirri si gabbaree si wajjin taa'u. Bas yes. Kabajaa. Mataan dhukkubee jennaan panaadoolti dhufeen haadha faatee. ana faatee bilookii irraa kaaftaman kaaftu ammatti qoy. Kun kan barana sin jaalladha naan jedhe sana dhaajoon. Isa bara inni ima jijjiira dubartii. Banne sirraa galee. Na wallaaltee ati siillee nama qabdeetta ofiillee nama qabeetta akkami jiran nu qoy.
kan siifaasaa ta'e sana gaafa raamee dhuga nama wayi. Abbu'aa ture kan mana kanatti biddeen irraa kuttee bara giiftara wayii erga guyyaa gaafa sanaa dhufee lillii naan kennu wallaahi laazim. Situ beeka malee haati faatees hin beektu. Situ beeka malee haati faatees hin beektu. Kureechuudhaan faatee mana koo keessa galee lubbuu koonsi malee qabu odee uummataa wal fixee namichi sun erga guyyaa gaafa sanaa namni dhufee ababaa spiich chaalenjii naa kennuu dide. Sababa kan keechuuf biddeena koo qabdi. Dhagee tokkoffaa boontu namni tokko haasa namatti hin deemu. No, silaa yeroo giiftarra jiran ilaabiu namaan hin jedhina dindee yeroo jarri deemanii. Wallaahi sabaa hin galatu. Miskiina rabbi. Waan ofii Wayyee. ofirraa nagabbaaraa barbaadee geesse. Bilookii si godhee bara gaafa duraa bilookii si godhe waan ta'eef bilookii jala deemee si soqaa qoya amma rabbii jedha wallaahi ifaa jee uf akkam godhee bilookaan. Maasuma keessaa gadi qabdee baasuu ni dandeessa. Bilookii irraa kootti asumatti gadi qabdee maal goota beektaa? Akkas. Manuma isaarra gadi qabdee baafta. Maa mana keetti haala faatee anayyuu namanna bilookee bar bilookii keessaa Eeda taaptaa Situ na bilookee malee anaa miti. Konfilkaa baasa waree nama sanatti ergeen jira oksuun billaahi yeroo nama mana kee dhufuudhaa bilookii achi irrifadhee yeroo nan jedhu isii miti jedhan situ bilook achuma hin deebiseenis nama sanatti meekee deebiseen dee akkamitti na bilook ana baana bilookee garuu nan beeka nama sana mana kooteen bilook naan abbichi mudi dara mana keetti qabu na bilook malee wallaahi si miti kan na bilookee bareeraan. An obboleessi kiyya na gaafatee jennaani anoo anaa mitiin jedhe. Achuma dhaqii fooloo godhinaan jedhe fooloo si godhe deebi dhaqee narraa kaasan jedhee dhaqee. Boontu. Ajandaa biraa dhiisaa amma waa'ee kiyya bakka gaafa. Boontu. Wayii. Ana dhafaatee dhugaa rabbii dubbachuuf asitti isiin naannoo biraa jiraatti. Isiin naannoo isiin jiraattu san dhaquuf beekira naannoo haftaamin jiraatu jiraatti amma isiin akka naasoftu tuni. Isii bira dhaquuf ulaalli waan waraqaa si gaafatu qaba. Guyyaa wayii akka tasaa karatti argee ture. Haadha faatee sitti hin fakkaatin garuu akkaan argee jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf. Ani haadha faatee akkas jirtii dhiisii biraan hin geenye. Amma haadha onlaayinii kanarra yoo argu nama onlaayinii kanaa fi lafa waliin fakkaanne si arge. Lafatti immoo onlaayinii caalti fagoo waan akka onlaayinii irra jirtu kana caalti fagoo namaa jechuun amma maal siin jedhare nama biyya jiru yoo ta'e nama Ameerikaa irraa bu'ee dhufaa fakkaatti lafatti jechuudha. Lamaan maaltu irraa hafe seeta? Wanni jalaa qabee haa gubbatti irraa hafe hin jiru. Manni miira keessaa beekama amma biddeena mucaan qabeen biddeena koos hin qabdi amma jaarsa bira jirti hin jajin akkas bakka hin beennaan. Ndee jaarsa bira teessi dheengadde akkas jetteeti giiftara narraa kuttee bara amma immoo abbaa manaaf jaarsa gidduu galtaa. Ndee. Ani warri amma akkana I love you minaamina naan jedhan kun dura gisee ani singiri. Isaa bar. Annaan inni waa foolii wayii dhagaan dhufan kaaratanii akka ixaanaa. Lubbu mees ba ija keessa si ilaala si yaadee bar. Wallaa guyyaa takka viidiyoo kunnaa bilbilee natti haasa'een beeku maal jetta. Abdii moo? Wallaahi yoo olii haasofne akkanuma wajji haasofne silkii irraa cufadha malee. Guyyama takka. Abalu akkas jedha. No. Hunda kana haasofnee fi miti gaa'is. Ati ammoo boontu muudii ajaa'ibaa kana qabda tibbana dasdas jejjette maali qaayidaan? Malti sis tole. Wallaa amma mataan na dhukkubaaraa yoo mana cufee boofan ayidoon mataan kee akkas na taara maaliin ta'e ijoo bismillaa. Wallaa mataan na dhukkubaaraa. Bakka fikiris jaalalaa si qabaa jira. Angaliin bareeda bara. Jaalalli maa wallaahi na qabee jiraagini. Akka ina godhaaruun beeku. Laa tokkocha Maammadoo ittachi siqi kaawso. Anallee taate ati faate kun bilookii na gooteerti. Singiliidhaa biifta himannaa beeki. Maal lacha siin hin jenne ilmoo qabdee.